amma poi ka Addaami seera sana guuttateeraawo siin jedhe. Addaami kana isaa maal jedhan si deebisee? Achuma maal jetteeti yeroo sanatti akkasii yeroo kan keenyaatti akkasii seera haaraadha isaaf kan kenname Waaqayyo akkas taanaan Waaqayyo yeroo yerootti seera jijjiiraadha. Waaqayyo seera jijjiiraa miti seerri jijjiiramu seerri jijjiiramu jechuudha. Maal hiikoo Maaratti nama dhaggeeffattu rakkoon kee kana bar kanaafuu kakuu moofaan isin biratti hin hojjetamoo hin hojjetu gaafiin koo kanadha. Kakuu moofaan waan biraadha. Kakuu moofaan waan biraadha. Dhaggeeffadhu bakka ibinu kana wajjin itti fufi. So isa manaa deebisaatee achi as deebi'as kottaa achi natti dhima. Isa magaafadde deebisaatii achi gaafii gara kakuu moofaan hojjetaan hojjetu moo gara qoruuf sana fixadhaati jechuudha. Meestii taragaagayii hiikoo maal jarjartaati. Laki ayy. Akkasiin jedhe fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos kakuu moofaa diiguudhaaf dhufe moo kakuu moofaa sana raawwachuudhaaf dhufe yookaan seera raajotaa diiguudhaaf dhufe moo raawwachuu dhufe Yesuus? Kan silaa sana naan deebisanii ustaaz kan amma jenne sana naan deebisanii dura. An kanas si gaafachaa jira naa deebisimee ati nan wanni hin jedhiniiti. Gaaffii irratti gaaffii moo? Kana naa deebisi kaa. Eko. Oye. Yesuus Kiristoos seera Musee faa seera raajotaa diiguudhaaf dhufe moo raawwachuudhaaf dhufe? Raawwachuu dhufe. Raawwachuu jechuun garuu siifan hima. Raawwachuu jechuun isa isaan jedhan sana hojiirra oolchuu osoo hin taane xumura itti gochuu jechuudha. Xumura itti gochuudhaaf dhufe Yesuus Kiristoos. Xumura akkamii? Xumura akkamii? Xumura gaafa jedhu. Raawwachuu dhufe jechuun gochuu dhufe osoo hin taane hin xumure raawwate sirni seeronni sun yeroo isaan itti raawwatan seerri akkuma seerri tokko ba'ee yeroo itti dhuma qaba miti dhuma itti gochuu dhufe malee Yesuus Kiristoos waan biraa godhe itti fufsiisuun. Ilaalaa dhaggeeffadhu akkas jedha. An seera raajotaa waanan diiguudhaaf dhufe isinitti hin fakkaatu. Seera raajotaa diiguudhaaf hin dhumne isa raawwachuuf hin diiguu jechuusaati. Hin diiguu jechuunsaa raawwii xumura wanni jedhamu miti achirratti wanni kontekstiisuun ibsu si gala. Kontekstiisuun maal ibsa beektaa? Dhaggeeffadhu. Raajotaa diiguudhaaf waanan dhufe isinitti hin fakkaatin. Seera raajotaa diiguudhaaf hin dhumne raawwachuu jechuun xumuruu miti laata. Maal jechuun hojjechuu itti dalaguuf hin dhufe jechuudha. Diiguudhaaf osoo hin taane seera raajotaa sana jajjabeessee maal kun bakka jedhaadha. Isintu jechaa jira qaama isintu hiikaa jira koo kana. Kaani jechaa jirtu ragana. Ani immoo akka hordofaa amantichaatti akka nama fudhateetti jiraatan sitti himaa jira. Kan hin jechaa jiru raawwachuu dhufe jechuun dhuma itti gochuun dhufe baqa kanaa booda seera kan jedhamu hin jiru isa jedhu. Gochuu wanni jedhamu jiru. Dhuma itti asirratti ilaalaa dhaggeeffadhu sirriin lakki maal ustaas amma macaafa keessantu na barsiisaa naan amma fakkeenyaaf ani waan quraana keessan isin barsiisuu jechuudha barakkas jechuun. La macaafa kee haqiiqatan yoo dhugaa sitti himuu ta'e macaafa kee afaan inni barraa'e afaan jalqabaa yoo barbaaddee jette. Ustaaz akkas jechuun quraana isin barsiisuu macaafa kana barsiisuu jechuun isin irra beeka. No. Akkas miti. Ammani ati quraana barsiisuu dandeessa. Ati quraana nurra bartee akka beektee sirriitti quraana dandeessee taanaan nu barsiisuu dandeessa. Gabaabumatti kutaan kun kan inni jechaa jiru Yesuus kan inni jechaa jiru seericha raawwachuun dhufedha. Bakka raawwachuu jechuun raawwachuudha. Isin kan barbaadan itti raawwachuun garuu hojjechuudha kaa. Itti hojjechuu hojiirra itti hojjechuu osoo hin taane seericha dhuma itti gochuu jechuudha. Maal taate hiikoo irraa dhiise. Na dhaggeeffadhu kan teessisa na waan wal kadhannoo miti qabu ragaa waan qabnudha malee. Na dhaggeeffadhu kaa. An seera raajotaa diiguudhaaf waanan dhufe isinitti hin fakkaatin. Seera raajotaa diiguudhaaf hin dhufne. Diiguuf jechuun በጣም አሪፍ እዬ balleessuu isa raawwachuufan dhufe malee isa hojiirra oolchuufan dhufe malee hojiirra afaan fedhe no hojiirra oolchuufan jechaa jira hojiirra oolchuufan jechaa jira
Xumuruu edhaartaa bikkooti. Eeyyee xumuratti gochuu dhufe raawwachuu dhufe. Xumuruu jechuun maal jechuudha ishee? Xumuruu jechuun maal jechuudha? Xumuruu jechuun raawwachuu jechuun dhuma itti gochuu. Raawwachuu jechuun maal jechuudha? Daangaatti bakka pooyintii kakuu haaraan iddoon itti dhaabbate jechuudha dhufaatii Yesuus Kiristoos. Pooyintii inni itti dhaabbate. Digalee. Kakuun haaraani. Raawwachuu dhufe jechuun diiguun dhufe jechuun isaa siifanii kakuu haga qoyal tokko siifanii rakkoon qabu siifanii ka. Kan inni jecha raawwachuu seera sana diiguu. Natu gaafatame. Ustaaz natu gaafatame. Natu gaafatame ustaaz. Waan biraa saartaati. Afaan Ingiliffisaa maal jedha? Baasi amplify. Afaan Ingiliffisaa maal jedha? Maal beeku? Dhaqaa baasaa bilbila takkan qabaddeera dhaqaa baasaa display godhaa nan dubbisa. Eeyyee macaafa afaan Ingiliffisaa fida. Fulfill jedha macaafni afaan Ingiliffisaa. Fulfill bakka fulfill taadha mindin no? Maal jechuudha kun? Fulfill jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Maal jechuudha? Hojjechuu. Guutuun dhufeera. Ati waan tokko fulfill raawwachuu jechuudha bakka fulfill jechuun raawwachuu bakka guutuu gochuun dhufe guutuu gochuun dhumatti gochuun dhufedha. Bakka sijjembar dura dhaggeeffadhu kaa odoo Yesuus inni fin dura kakuu haaraan kakuu moofaan dhaabbiin qabu ture bakka raawwatama itti fufaama ture. So inni dhaabbise Yesuus immoo dhufee fulfill godhe. Xumuruu dhufeere. Ishi dhiigeera. Xumuruu dhufe. Amaariffaan dubbisi. Sijjembar demoo fulfill waan jedhu kuni by the way jecha isa hima isa dudduubaadhaan hiikama malee jechi kun qobaatti ni hiikamtuun. Oduma ta'e. Seera sun raawwachuu dhufeera miti. Xumuruu dhufeera miti. Raawwachuu dhufeef xumuruu raawwachuu seera afaan nama tokko. Yaa seera sana maal gochuu dhufe? Koo ibinuutti nan deebisa. Eeyolle gullee kan jedhu kuni amplified isaa ingilifanuu baasi yoo qabdate intinirra Bible hub yookiin virginii baasiiti. Amplify madeen ta'e kan biraan fudhattu. Achirraa dubbisa. Isa news international news fudhadha rakkoon qabu. Kanaafuu si baasu. Yaa inni jiisan King James version. Rakkoon qabu. Gabaabumatti garuu darbee immoo jecha woordiin kun kophaa ishee ni hiikamtu. Please wannoonni maaloo Iddoo wanti kophaatti gaman jenne barra. Alaammaa wanni binuun si gaafate guutuu jechuun maa jechuudha? Laalla raawwachuun dhufe jechuun maa jechuudha? Guutuu miti raawwachuudha bakka afaan Oromootti hiikame. Raawwachuu jechuudha. Ibinuun wanni si gaafate kanuma raawwachuu jechuun maa jechuudha? Raawwachuu jechuun xumuruu jechuudha. Xumuruu jechuudha. Lekki xumuruu miti raawwachuun hojjechuu. Xumuruudha bakka xumuruu. Ani kadhatan. Maal waan beektuuti raawwachuu jechuun hojjechuudha maal taate? Laaki xumuri raawwachuu jechuudha. Laaki xumuruu jechuun xumuruma bakka waan birata kan qabu. Bakka ibinuutti fufi bakka sila sana dubbisuu kan ture. Laaki kaa ani kun ragaa fiddee raawwachuun kana jechuudha dhedheettee ragaa fiddee na agarsiista yoo ta'e na amansiisa akka inni sana gochuu ija nama keessaa baasuu dhufe na ijaarraa Yesuus Kiristoos moo maa jechuu barbaadde ta'e inde min ormaalee sirri didi yaada ko no mi fidi kaa ani jechuun waan na sosobdanii nama macaafa kee mormite malee miti mormaa jirtu macaafa kee mormaa jirta ilaalcha jallaa keessa hojjechuudhaaf eegan dhumne Yesuus Kiristoos لا لفصم كان اللي جلسوا لفصم إنجي لما شار المطاو يتوت أمورنا راوتشوتي مقواجة تبارك طويلة يقول بجالي في السامة ده لما مقواجة هذا مقواجة تبارك كوي فسمينو مقواجة فسمي راوت هجير وشيتو في السامة لا تنسى المعلم هجير وشيتو Agifata, manni murtii tokko raawwitti baaseera yoo jennu agifatu manni murtii raawwitti baaseera yoo jennu maal gochuu waan murteessisan hojiirra oolchuu jechuudha. Akkasuma sun taane inni kun immoo lifeessumne maxxansu malee. Lakkinaan hin jedhin afaan aggeeffadhu kaa. Fassamee jechuun fassaabee na darsinal maalitu hojiirra oolchuu.
akkas. Bakka akkas akkasitti deemnee naan immoo koo ragaa walii fiduu hin dandeenyu. Raawwatu jechuun Yoo raawwatu utuu asirratti dubbisa gabaabsuu heemu lama ቋጫት ነው የመጣው ይላል። ቋጫት ነው ማለት በቃ ለማንኛውም እዚህ ጋር ደግሞ ፈጸመ የሚለውን ቃል ተጠቀመ። በቃ ምንም ሌላ ነገር የለም። ፈጸመ ያለ ትርጉሙ አንድ ነው። ችግር የለውም። እኮ ወይ ሲጋ ፈዳ ገባብሴ ወይ ሲጋ ፈዳ ቆይ ገባብሴ ወይ ሲጋ ፈዳ እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሴራ ራጆታ ዲጌራ ገባው መቲ በርሲስን አማ ዱብስተን ጋዳ ሱመራ ናዴቢስ ከና ናዴቢስ ዲጌራ ሴራ ራጆታ ዲጌራ አችራ ዱብሳ አንዲ ጌራስ ኢንዲግነስ ምናምን ይድጋፊንኮ ሱራ እንትሊንካው ናዴቢስ ካቲ ዲጌራ ዮካን ኢንዲግኔ ናዴቢስ ማለፍ እንጀራሬ በቃ ዱብስተኒቱ ሲላ ሴሮታ ሴራ ራጆታ ራዎቹን ዱፌደ በቃ ራወት ዲጌራ ሞ ኢንዲግኔ Indig maafdi garee bakka hojjetee darbe ko duddubatti deebee diigaa seera sanatti ko itti jiraatamaa dhufeera garuu seerichi har'a hojjechaa jira. Diigeera. Diiguu jechuun maal jechuudha isin? Diigeera seera raajota diigeera. Seera jarritti. Dudduubatti deebee namoota sana ittiin adabeera seerri kun sirrii miti akkas godheera naan jechaa jirtu moo akkamidha? Seerri raajotaa sun seera raajotaa sana sirriidha osoo hin taane seera kan kiyya kan hin baase sirriidha waan ta'eef seera raajotaa dhiisaa jedhee seera raajotaa diigeera Yesuus. Ibnu kan hin jechaa jiran seerri raajotaa. Ibnu hin jedhin boo deebisi waan gaafatamte maal ta'e isaa kun? Ibnu maaloo jedhaan olii deebisi. Toonii keen dubbadhu man baay'ee waan sammuu kee keessa run dubbadhuan. Diigeera moo hin diigne siin jedhe boo? Gaaffii kana ammoo deebisaa bakka gaaffii si gaafa deebii kanaa kenni. Argatte deebisaa iddoo silaarra dhaqee dubbisi. Indee? Haalli si taa'e yookaan. Maal ta'e? Akkatti deebii dubbachuun qabaan? Haalli si taa'e bakka amma jalli si taa'e maa eegchuu fadhu. Bakka yoo Gullee jirtaa? Indee? Jira hiikoo wajjin fixachuu qabu. Yoo isaa wajjin fixattee sii waliin dubbadhu. Fixadheera isaa wajji fixadheera. Fixanni deebinaan lan. Fixan. Hiikoo maa eegchuu fadhu. Gullee ni haasofta moo haasoftu? Gurba. Hin dubbatta moo hin dubbattu ati? Nan dubbadda maal? Ayye. Yesuus Kiristoos seera raajotaa ni diige moo hin diigne? Jedhu macaafa qulqulluun. Diigeera moo hin diigne siin jedhe? Diigeera jedhu macaafa qulqulluun. Ishi hin diigne jedha macaafni qulqulluun. Raawwachuu kan dhufe jechuun maal jechuudha re? Yoo macaafni qulqulluun diigeera jedhe diigeera dinaa deebisi. Yoo inni hin diinne jedhe hin diinne dinaa deebisati. Raawwachuu kan dhufe jedhe malee diiguu kan dhufe jenne kaa. Ishi diiguufan dhufe jedhe moo diiguudhaaf hin dhufne jedhe? Raawwachuu kan dhufe jedhe. Diiguudhaafan dhufe jedhe moo diiguudhaaf hin dhufne jedhe Yesuus? Waa'ee diiguu dhiisamma waa'ee diiguuf de raawwachuu jechuun maal? Waa'ee diiguun dubbanne Yesuus. Raawwachuu jechuun maal jechuudha? Waa'ee diiguu dubbateera moo dubbanne Yesuus? Akkoo kana hiikoo majinetti deebii fixadhu isa kanaan gaaffii biraan qaba. La kanuma naa deebisi kanuma naa deebisi. Lakki. Diiguudhaafan dhufe jedhe moo diiguudhaaf hin dhufne jedhe Yesuus? Seera raajotaa diiguudhaaf moo diiguudhaaf hin dhufne? Ilaal gaaffii namaa wajjin jalqabde isuma wajjin xumura. Naa deebisi waan macaafa kee irra jiru naa deebisi ati. Isuma amma akkam ani gaaffiin qaba. Waanuma macaafa kee irra jiru naa deebisi. Ani gaaffii waan natti ta'e gaafachuun dhufe. Seera raajotaa Yesuus. Ani gaaffii waan natti ta'e gaafachuun dhufe. Hin gaafatta naa deebisi kan. Hin gaafatta naa deebisi. Isuma gaafadhu isa kana. Rakkoon qabu isa gaafadheera inni sodaate deebisuu dide. Diiguudhaaf dhufes hin jenne. Sodaanne hin jenne. Ani sodaanne. Hin deebisne kan deebisne dhaggeeffachaa jirtami. Situ na deebisi. Isa kana isuma gaafadhu ani garuu gaaffii qaba. Atis macaafarraa naa deebisite macaafatti ni amantami. Anama macaafatta nama isa maal ani koo gaaffii qabu. Gaaffii tokkittiin si gaafadha anama isha diiguudhaafan dhufe jedhe moo diiguudhaaf hin dhufne deeshi. Diiguudhaaf dhufe moo diiguudhaaf. Sii deebisaan. Ishi kallattumaan deebisi gabaan biraan haasa'iniiti hiikko. Sii deebisaan. Diiguudhaafan dhufe jedhe moo diiguudhaaf hin dhufne de. Diiguudhaaf hin dhufne raawwachuun dhufe.
diiguudhaaf hin dhufne jedhee Yesuus. Diiguuf hin dhufne raawwachuun dhufeedhe. Eshi. Dhufne maal gochuudhaaf dhufe ree? Eega diiguudhaaf hin dhufne maal gochuudhaaf dhufe? Diiguuf hin dhufne raawwachuun dhufeedhe. Ustaaz. Eega diiguudhaaf hin dhufne raawwachuu dhufeemi? Ela diiguuf hin dhufne raawwachuun dhufeedhe. Aboona dhaqi waan asi gaafadhe bichaa naa deebisi. Eega diiguudhaaf hin dhufne raawwachuudhaaf dhufeemi? Raawwachuu dhufe. Diiguuf hin dhufne raawwachuun dhufeedhe. Maaltu Yesuus seera raajotaa diiguuf hin dhufne maal gochuuf dhufe malee raawwachuudhaaf dhufe. Walii galee. Raawwatu umuratti gochuuf dhufe malee. Daangaa jinni jaankaa kee macamni naasawu. Daangaa jinni jaankaa kee situtti godhe malee. Namoonni anaanis dhagaaniiru siinis dhagaaniiru baay'ee. Gabaabumatti ati dubbattee taanis dubbattee. Nu gala bakka hiiku. Bakka kanaafi raawwachuu dhufe Yesuus malee. Kiristoosii seera raajotaa diiguudhaaf dhufe osoo hin taane raawwachuudhaaf dhufe Raawwachuu jechuudha. jechuun immoo umuratti gochuu dhufe. Waan biraa takkan qabu. Kanuma. Ergaan kee darbee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qoy Ahmadi. Gaaffii kun adeemsi gana. Ibnu waa gaafadhaa kan yaan. Ibnu. Naam bileen. Oh. Yesuus Kiristoos waan Yahuudonni isin barsiisan hundumaa fudhadhaa itti hojjedhaa jedhee Wangeela Maatiyus boqonnaa 23 lakkoofsa tokko irratti gaafa barsiisu raawwateera waan sana. Seera Waan Yahuudonni isin barsiisan hundumaa dhaggeeffadhaati itti hojjedhaa jedhe. Hojii isaanii faana hin bu'inaa malee waan isaan isin barsiisan hundumaatti godhaa jedhe. Eeyoodha Yihuudoonni sun eeyu fayyisaan. Fariisota, Yahuudota, Fariisota ta'a. Eeyu isaan Yihuudoonni sun maqaa isaaniiti. Fariisota mormitoota Yesuus. Yihuudoota keessaa eeyu faadha kan barsiisaa ture si maqaa Mormitoota Yesuus isin jedhe. Fariisota. Waan fariisonni maaloo godhan ittiin Yesuus seeraa fi Waan isaan isin barsiisan hundumaa godhaa jedhe. Mee banii fi tana barsiisaa ibn wajjin itti fufaa. Xiqqoo ani isuma inni raawwachuudhaaf jedhu irra deddeebiidhaan raawwachuu jiru. Maal raawwate jabeessaa hojjedhaa iyyuu jedhe. Damii sadii lakkoofsa tokko. waan sanarra deebi'aa ilaalaa si mataan keessa hundi keessan gaafatti nama mormuu dhuftanii barsiisonni seeraa fi gida tokko mee ibn wajjin dubbataa qo'ee mee kana dubbichaa dubbisee barsiisonni seeraa fi fariisonni iddoo Musee bu'anii isin barsiisu jedhe. Eddee Musee bu'anii barsiisu. Waan isaan barsiisan immoo godha ifa dhugaa. Waan isaan barsiisanitti deebina. Seera kakuu moofaa moo kakuu haaraa barsiise Museen. Si gaafadhe eekoo. Si gaafadhe afaan irratti si gaafadhe. Seera kakuu moofaa moo kakuu haaraa barsiisu. akkas miti galaa asitti dogoggorri kee addanattidha. Aboo akkasiin jedhe bakka Musee bu'anii fariisonnii fi barsiisonni seeraa bakka Musee bu'anii isin barsiisuu jedhe. Seera sana bakka Musee bu'anii isin barsiisu seerota jiran. Ayyee seera sanatti itti bani malee Ahmed ganaadha. Ibnuun bu'ina irraa ani turuun deemu kana bichaa dubbisee ba'uu deemu. Waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa jedha. Hundumaa utuu tokkitti hin hafin. Andi saayikar tokkitti utuu hin hafin maal godhaa? Hundumaatti hojjedhaa jedha. Siibsu. Qoyin ibsita kana qoy si gaafadhee jennaan ibsita sana booda eegaasii jedha. Eegaa jedha. Eegaa. Garuu jedha hojii isaanii duuka hin bu'ina. Isaan hin dubbatu malee hin hojjetanii jedha. Isaan hin dubbatu isin immoo hojiitti agarsiisaa jechaa jira Yesuus. Akka isaan baratanii kaanii dhiisan isin hojjechuun dhiisuu jechaa jira. Akkasumatti. Okay, asitti baasi gaafadha. Waan ijji namaa argaa jiru kan sobdeen seera. Kakuu fariisonnii fi barsiisonni seeraa. Ilaala geeffadha. Fariisonnii fi barsiisonni seeraa. Kakuu haaraa moo kakuu moofaa barsiisu? Ollee qoigaa achi naqin dur. Asitti soba keensi. Maal dirqama achi dhaqaami? Fariisonnii fi barsiisonni seeraa. Kakuu haaraa moo kakuu moofaa barsiisu? Waan siin galle jira asitti kottu. Waa tokko wanni naan galle hin jiru. Si malee wanni naan galle hin jiru. Seerota isaanii duukaa bu'aa hordofaa jedhe. Hojii isaanii garuu. Aboo seera isaanii siin jedhe. Bakka Musee bu'anii jedhe. Bakka Musee bu'anii. Hojii isaanii garuu jedhe. Hojii isaanii garuu hin fudhatinaa hin godhinaa. Hojii isaanii. Ani sana siin hin jenne. Kunoo barsiisonni seeraa. Kana jechuun fariisonni iddoo Musee bu'anii isin barsiisuu jedha. Wanni isaan bakka Musee bu'anii barsiisan maali?
በጣም አሪፍ inni isaan bakka bu'ee musee bu'anii barsiisan abboommii waaqayyoo seerota turan sana barsiisaa ture. Garuu hundumaa jechuun maal jechuudha? dhaggeeffadhu ka hojiin isaanii garuu maal jedha namni hunda isa sin gaafa irra darbin waan gaafatan irra darbin hundumaa jechuun maal jechuudha afaan Oromoo keessatti? seerota sana hundumaa jechaadha waan biraa tokko. Seera akka fariisonni bakka Musee wanni isaan bu'anii barsiisan waan macaafa keessa jiru hundumaa hir'isanii barsiisu. Dhiifanii makka maarree biliyoon maariifattere ilaa kan inni jechaa jiru. Amma na dhibaa ture wallaahi isa teessee gubbaa kana teessee mormaa turte ijoolleen jala kanaas taasifaa turte. Ammayyuu si mormaa jira ammayyuu sitti muufan jira ammayyuu sitti muufan jira deebiin amma si gaafadhe amma gabaabsee barsiisonni seeraa bakka Musee bu'anii isin barsiisuu jedha waan isaan isin barsiisan hundumaa godha eegaa si jedhe. Siini mana dhaggeeffadhu. Itti fufi ammaa ibinu xumura wajjin na dhaggeeffadhu. Seeronni sun seerota Museen barsiisaa ture seeronni Museen kennaman jiru abboommii dabalatu isaa isin barsiisan hundumaa eegaa garuu hojii isaanii duukaa hin bu'inaa hojii isaanii hin fudhatinaa hojii isaanii maal hojii isaanii isa hamaa namni cubbuu hojjete kana godha seeramu daba nama irratti hojjetan isaan hojjetan sana dhaggeeffadhu kaa hojii isaanii edha dhaggeeffadhu fakkeenyaaf hojii isaanii namni na fakkiyaaf namni ejjee dhagaan itti muramee afannifamu inni jedhu hin godhinaadha isa fakkeenya fudhatee hojii ofiisiiti hojii isaanii sana garuu hin godhina. Lakkii isaanitti biyya jedhaa jiru dhaggeeffadhu boo maal ta'e isaanin dubbatu malee isa dubbatan hojiidhaan hin raawwatan siin jedhaa jira. Waan kana jechuun maal jechuudha beektaa hin sobiin jedhu garuu soba inni dhiisanii jechuudha. Kana jechuun hojii jaraa duukan bu'inaa isaan waan dubbatan waan afaan isin barsiisan sana hin raawwatanudha sii gala. Hin raawwatan kana garuu barsiisa jaraan barsiisa jarri bakka Musee bu'anii barsiisa jarri bakka Musee bu'anii isin barsiisan irraa fudhadha. Museen maal barsiise? Museen maal dhaggeeffadhu. Barsiisa isaan bakka Musee bu'anii kakuu moofaa isin barsiisan sana fudhadha.